Nagaa fi jaalalli bakka jirtanitti isiniif haa ta'u. Hordoftoota kabajamtoota chaanaala keenya baga nagaan dhuftan. Har'a kana seenaa goota Oromoo mul'ata guddaa fi ija jabina dinqisiisaa qabu, goota jalqaba waraana bilisummaa Oromoo yookaan WBO gaggeessaa fi seenaa qabsoo uummata Oromoo ammayyaa keessatti ibsaa ta'ee darbe. Seenaa Elemoo Qilxuu yookaan immoo Hasan Ibrahim isiniif dhiyeessinee jirra. Nu wajjin tura. Goota seenaa keessatti maqaan isaa bara baraan yaadatamu kun eenyu? Akkamitti jireenya dhuunfaa fi badhaadhina isaa dhiisee gara falmaa bilisummaa uummataa isaatti seene? Falmii xumuraa gara carcaraa fi falmii xiraaroo irratti taasise akkamitti seenaa uummata Oromoo keessatti boqonnaa haarawaa saaqe? Qophii keenyarraa keessatti tokkoon gadi fageenyaan waan laallu fi hanga dhumaatti nu wajjin tura. Chaanala keenyas like, subscribe, share gochuun dagatina. Hasan Ibrahim kan maqaan qabsoosaa Elemoo Qilxuu jedhamuun beekamu bara 1936 baha Oromiyaa naannoo Harargee keessatti maatii qonnaan bulaa keessatti dhalate. Baroota sana keessa carraan barnootaa idilee naannoo sanatti baay'ee murtaa'aa waan hin turree fi Hasan ijoollummaa isaatti barnoota amantaa yookaan immoo qiraa'aa yookaan quraana barachuu jalqabe. Otoo ga'eessa hin ta'in hojii dhuunfaa keessa galuudhaaniin dirree dawaatti daldala arrabootaa galma ga'aa tokko hin hojjechuu eegale. Kutannoo fi amanamummaa Hasan irratti argeen daldalaan arabichaa bara 1956 keessa Hasan fudhatee gara Yaman yookaan immoo magaalaa Eden godhe. Imalli kun jireenya Hasan keessatti daandii haarawaa kan banu ture. Hasan Ibrahim erga Eden galee booda maqaa qabsoosaa kan fudhate Elemoo Qilxuu jedhamee waamamuu eegale. Eden keessatti hojii daldalaa dhuunfaa isaa danda'ee jalqabaa ture, danda'ee hojjetaa ture. Hojii daldalaa keessatti jabaatee hojjechuudhaan yeroo gabaabaa keessatti daldala badhaadhaa fi firii hedduu qabu ta'uu danda'e. Eden keessatti haadha warraa isaa Amunee Umar fuudhee bultii dhaabbate, maatii qananii fi jaalala irratti bu'uureffate uummate. Elemoon yeroo sana siyaasa keessatti hirmaannaa guddaa hin qabu ture. Haa ta'u malee akkuma Oromoonni biyya abbaa irraa godaananii Eden turanitti manni isaa inni tokko walga'ii fi keessummeessuu Oromootaa gara. Elemoon yeroo sana siyaasa keessatti hirmaannaa guddaa hin qabu ture. Haa ta'u malee akkuma Oromoo biyya hambaa irraa godaananii Eden turani, manni isaa iddoon walga'ii fi keessummeessuu Oromootaa garas doominiif ta'aa ture. Arjoominaa fi arjummaa isaa kan ka'e ija imbaasii fi basaastota mootummaa Itoophiyaa yookaan immoo mootummaa Haile Sillaasee keessa gale. Mootummaan Itoophiyaa Elemoo akka nama mormituu maallaqaan gurgurutti shakkuu eegale. Bara 1967 keessa daldalaan Hararii kan mootummaa Itoophiyaa hojjetu tokko Edenitti Elemoo bira dhaqee qabeenya daldalaa fi liqii fudhate. Namichi kun qabeenya kee yoo Finfinnee dhufte xiqqoo turte siif dabarsa jedhee Elemoo sosodaachisee gara Finfinneetti akka dhufu godhe. Akkuma Elemoon Finfinnee ga'een otoo reebichaa fi darara malee qabamee mana hidhaa keessatti gatame. Mormitoota fi finciltoota mootummaa garaagaraa jedhamuun hidhaman akkasiin qorannoo suukanneessaa dararaa qaama xiinsammuu guddaatu irra ga'e. Haa ta'u malee miidhaan mana hidhaa keessatti irra ga'e kun Elemoo abdiin kutachiisne. Karaan inni deemaa turee fi cunqursaan uummata isaa irra jiru hammam cimaa akka ta'e bakka hubatu isa taasise. Firoomsa fi baasii guddaa maatiin hiriyyaan isaa kaasaniin basaastota gubboo yookaan immoo maallaqa kennuun erga hidhaa irraa baasanii booda Elemoon gara jireenya isaa kan duraatti yookaan immoo kan duraatti deebi'e. Barruu seenaa keessatti murtoo gurguddoo kan murteesse asirratti ta'e ture. Jireenya dhuunfaa dhiisee uummata isaatti falmachuutti gale. Elemoon erga hidhaatii ba'ee booda socho'aa waldaa barsiisaa Macaaf Tuulamaa waliin walitti hidhamuun uummate. Bara 1968 keessa dhoksaan gara Moqaadishoo yookaan immoo Somaaliyaa deemuudhaan qabsaa'ota Oromoo waliin wal arge. Dirqama guddaas fudhate. Sagalee fi sabboonummaa Oromoo biyyoota Arabaa keessatti beeksisuu fi jajjabeessuu ijaaruu itti fufe. Waldaan Oromoo Eden yookaan immoo waldaa Oromootaa Eden bu'uureessuudhaan dura taa'aa ta'uudhaan tajaajilaa ture.
waajjira siyaasaa yookaan immoo mootummaa Yaman amansiisee waajjira siyaasaa banate. Mootummaa Siiriyaa, Iraaq, Yamanii fi dhaabbata bilisummaa Palestine yookaan immoo PLO fi adda bilisummaa isaa Eertiraa yookaan ELF waliin wal quunnamtii uumuu danda'e. Mootummaan Iraaq irraa gargaarsa leenjii waraanaa baatii 7 Oromootaaf argamsiise. Hidhattoota leenjisee jaarraa abbaa gadaa fi Abdulkariim Abrahaam dhiyeessuudhaan gara biyyaatti leenjisee erge. Dhaabni kun imala irratti gufuun uumamiyyuu Elemoon abdii osoo hin kutin sochii itti fufe. Bara 1973 jalqaba irratti walgahii dhoksaa gaggeessitoota Oromoo Finfinneetti waame irratti Elemoon dhoksaan hirmaate. Walgahiin kun bu'uureffamee adda bilisummaa baasaa uummata Oromoo yookaan immoo ABO'tii fi xurree kan banes ture. Walgahii kanaan erga ABO'n bu'uureffame booda Elemoo qilxuu fi dirqamni guddaan itti kenname. Qabsoo hidhannoo bilisummaa Oromoo dirree irratti calaqqisiisuun Elemoon dirqama kan amanamummaa fi gammachuun fudhate. Elemoon sochii qabsoo hundee xiiqii waliin wal galmeessutti imale. Onnee ija jabinaan guutameen Jeneraal Taaddasaa Birruu kan yeroo sana naannoo sanatti dhoksaadhaan mana hidhaa keessa ture waliinis wal quunnamtii uumani. Caasaa waraanaa dhoksaa uumuu ni eegalani. Bara 1974 keessa yookaan immoo caamsaa bara 1974 keessa Elemoo qilxuu dhiira jagnaa fudhatee gareen carcar keessatti iddoo gubbaa qorichaa jedhamutti bu'uura waraanaa bilisummaa Oromoo isa jalqabaa hundeesse. WBO'n Elemoo qilxuun dursamuun gareen carcar keessatti socho'es babal'isee abbaa lafaa fi cunqursaa naannoo sana kan mul'atuu fi taaganyaa jedhamuudhaan ajjeesuudhaan uummata naannoo sanaatti abdii fi dammaqina guddaa uumani. Kunis mootummaan naannoo fi dargiin kan yeroo sana aangoo qabatee irratti socho'iinsa naasuu guddaa uume. Mootummaan waraana guddaa Jeneraal Getaachoo Shabbiseetiin dursamu gara Elemootti ergani. Dursamu gara Galamsootti erge. Waraanni Elemoo riphee lolaa waliin waan tajaajilaniif waraanni mootummaa fi humnoonni sakatta'insa isaanii qabu fi michoonni hin dandeenye. Sochii kana jalaa ba'uudhaaf Elemoo fi loltoonni isaa gara carcar irratti gara naannoo Xiraaroo yookaan immoo gara Baddeessaa fi Bokkee fi Galamsoo gidduutti imala isaanii itti fufani. Lola Xiraaroo sana qabsoo uummata Oromoo keessatti lolli kun boqonnaa guutummaa fi wareegama isa guddaa ture. Fulbaana Agayyaa 1974 keessa WBO'n gara Xiraaroo irratti mooraa godhatee ture. Haa ta'u malee qonnaan bultoonni fi basaastonni mootummootaa heeruudhaan humnoonni waraanaa mootummaa, poolisoonni fi milishoonni naannoo gara Xiraarootti marsani. Gootota WBO muraasni teessuma gara fayyadamanii lola hadhaawaa jalqabani. Dirree lolaa sana irratti humni waraanaa mootummaa lakkoofsaan baay'ee caaluun marfamanii dhukaasni gootummaan ganamarraa kaasee hanga sa'aatii dhi'uutti itti fufe. Elemoo qilxuun gootummaan otoo loluu madaa'e humnoonni mootummaa madaa'uu isaa erga mirkaneeffatanii booda harka kee kennadhu jedhanii gara isaatti dhiyaachuu eegalan. Elemoon qilxuun goota ta'ee dhalate diinaaf harka kennu jechuun maal akka ta'e sammuu isaattuu hin yaanne. Madaa'ee lafaa kan jiru Elemoon humnootaan waraana mootummaa hidhatanii qabuuf yeroo isaa marsan dhukaasuu fayyadame. Diinota isaa gogombise. Boombii harka isaa irratti turee fi harka isaa gidduu jiru gidduutti ofitti dhoose. Diina hedduu barbadeessuudhaan ofiifis gootummaa isaa wareegame. Hordoftoota keenya seenaa Elemoo qilxuu yookaan immoo Hasan Ibrahim seenaa daldala badhaadhaa jireenya qananii fi maatii dhiisee uummata isaatiif jecha qabsoo hadhaawaa filatetti kutannoodhaan isaatiin jabina isaatiin wareegama Oromiyaa keessatti fale uummata Oromootiif ifa ta'e qophii kanaatiin isin biraan geenyee jirra. Qophiin kun yoo isinitti tole viidiyoo keenya like hiriyoota keessaniif share gochuudhaan yaada yoo qabaattan comment gochuudhaan chaanala keenya jajjabeessaa. Yeroo gaarii.